Attam bultan dhaggeeffattootaaf daawwattootaa televezyiinii mo'aa biyya keessaa biyya ambaa kan jirtan hundumtuu nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu. Ani lubaa Tashoomee Hordofaati. Har'as jaalala Waaqayyoo ta'ee sagalee Waaqayyoo isa jiraataa isiniif qabadhee dhufeera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni eda nagaatti nu bulchee ganama haaraa ganama dinqii bareedaa kana nu laate maqaansaa kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 126 lakkoofsa 3 isa jiru dubbiseen Waaqayyoon kadhanna. Akkas jedha. Waaqayyo waan guddaa nuuf hojjetee argisiiseera. Nuyi warra gammachuu hin taane. Ameen. Waaqayyoon kadhannu. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa hojii dinqii kan nu hojjettu yeroo hundumaa hojii ulfina qabeessaaf kabajamaa kan nuuf hojjettu Waaqa dhimma keenya hojjettu Waaqa jireenya keenyaaf waan barbaachisu gootee nu argisiiftu burqaa eebbaa burqaa jireenyaa hangafa nagaaf jireenyaa keenyaa si galateeffannaa ganama jaallatamaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa eda kana nagaatti nu bulchitee kunoo har'as ol nu qabdeetta. Amma gaa Waaqayyo gooftaan maccaa inni eda nagaatti nu bulchite har'ammoo maqaa gooftaa Yesuusin sin kadhadhaa galaa jireenyaa dubbii sagalee kee nuuf kenni. Waaqayyo hin dubbate anis nan dhaga'e aangoon kan Waaqayyooti jedhamee akka caafame maqaa gooftaa Yesuusin sin kadhadhaa aangoo dubbattee dhageessisuu dubbattee geggeessuu inni qabdu Waaqayyo nutti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Hamaan hundumtuu maqaa kee maqaa Yesuusin gab kan jedhe haa ta'u. Sagaleen kee mana keenya gara keenya haa dhufu nu geggeessi maqaa Kiristoos Yesuusin. Ameen. Waaqayyotti kan jaallatamtan qulqullootaa Waaqayyoo akkuma nutti dubbachaa ture akka nutti dubbachaa beeku nus akka sagalee isaa beenu har'as Waaqayyo sagalee dinqii sagalee fayyinaaf geggeessaa karaa keenyaaf kan ta'u nuuf fideera. Mata duree akkas jedhu irratti Waaqayyoon sagalee Waaqayyoo kee dhageenyee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Waaqayyoo hojjetee gammachiisa. Waaqayyo hojjetee gammachiisa. Waaqayyo hojjetee dinqisiifachiisa. Waaqayyo hojjetee harka afaan irra nama kaawwachiisa. Waaqayyo hojii dinqii, hojii haaraa, hojii ulfina qabeessa, hojii kabajamaa hojjechuudhaan Waaqa beekamuudha. Waaqayyoon keenya Waaqa hojiiti. Gaafa macaafa qulqulluu ilaallu Waaqayyoon dhibaa'aa miti. Hojii dinqii fi ulfina qabeessa hojjechuudhaan beekama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa hojiiti. Hafuura qulqulluun hafuura hojiiti. Sadan tokkummaan yookaan Sillaasee inni jedhu kun Waaqayyo hojii dinqiiti. Kutaa kana keessatti gaafa ilaallu macaafi faarfannaa 126 kun waan dinqiidha. Mee dhaggeeffadhaa. Waaqayyotti kan jaallatamtan. Kutaan kun labsii galataati. Labsii galataati. Dhaadhannoo galataati. Labsiidha. Waan Waaqayyo godheef, waan Waaqayyo hojjeteef, waan dinqii Waaqayyo hojjete argisiiseef yeroo labsiin galataa labsamu argina. Maaltu ta'e gaafa jettan Waaqayyoof kabaja addaa laata kutaan kun. Waaqayyoof kabaja addaa laata, ulfina addaa laata. Maaliif? Waaqayyotu deebisee ijaare. Deebisee ijaaru Waaqayyoo, deebisee gargaaru Waaqayyoo, deebisee dhaabu Waaqayyoo, deebisee guyyaa haaraa, biiftuu haaraa, ifa haaraa nama argisiisu Waaqayyoof labsii galataati. Kana qofaa miti Waaqayyootti kan jaallatamtan obboloota ko. Kutaa kana keessa yommuu ilaaltan Waaqayyootu boojuu deebise. Waaqayyootu boojuu deebise. Saba booji'ame. Jireenya booji'ame, abdii booji'ame, Waaqayyo gooftaan maccaa qabeenyaa booji'ame deebise. Kutaa kana keessa gaafa ilaaltan Waaqayyootu boojuu deebise. Waaqayyootu rakkina mo'e. Waaqayyootu gidiraa mo'e. Muddama mo'e. Haala hamaa ulfaataa tokko mo'e Waaqayyo inni mo'aan saba isaatiif. Overcoming adversity. Hin mo'e Waaqayyo rakkina. Kanaatiif Waaqayyo madda gammachuuti. Waaqayyo burqaa gammachuuti. Waaqayyo karaa gammachuuti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Madda gammachuuti Waaqayyo. Hojjetee gammachiisa.
hojjetee dinqifachiisa. Hojjetee Waaqayyo gooftaan maccaa weedduu haaraa faarfannaa haaraa afaan namaa keessa arraba namaarra kaa'a. Gaafa kutaa kana ilaallu obboloota koo dhoksaa guddaa kutaa kana keessa jiru waan ciccimaa argina. Innis maali? Gidduu galuu Waaqayyoo, divine intervention. Gidduu galuu Waaqayyoo. Waaqayyo akka namaa miti. Waaqayyo akka haalaas miti. Akkas jedha, yeroo Waaqayyo warra Xiyoonitti galan deebisee fide, nuyi akka warra abjootanii taane. Gidduu galee Waaqayyo isa booji'ameef isa booji'u gidduu galeeti Waaqayyo boojuu keessaa, saamamuu keessaa, sarbamuu keessaa saba kana fide. Hin fuudhe Waaqayyo akka foon afaan leencaa keessaa fuudhamuutti. Waan hin danda'amne kee, haala hin danda'amne kee fuudhe Waaqayyo. Fuudhe Waaqayyo. Kanaatiif Waaqayyotu Waaqayyummaa isaa dhugoomse, guddummaa isaa dhugoomse, aangoo isaa dhugoomse. Waaqayyo waan guddaa hojjete. Kanaaf immoo Waaqayyo amanamaadha. Haaressuudhaaf, eebbisuudhaaf, hojjetee gammachiisuudhaaf Waaqayyo amanamaadha. Asitti amanamummaa Waaqayyoo, dandeettii Waaqayyoo, aboof aangoo Waaqayyootu mul'ate. Ulfina Waaqayyootu mul'ate. Firoota koo, Waaqayyo gooftaan keenya amanamaadha. Irreensa, sagaleensa, aangoonsa boojuu keessaa nama fuudha. Abdii kutannaa keessaa garatti goran wal'aanuu kee nama fuudha. Waaqayyo deebisee nama ijaara, deebisee nama dhaaba. Amanimee Waaqayyo gooftaan maccaa siinis akkasan sii godha jira. Maal keetu booji'ame, maal keetu saamame? Fayyaadhaa, qabeenya, tajaajilaa, yeroo waaqeffannaa keetii, sammuu keetii, eebba gaa'ilaa keetii, gadameessa dhala baatutu saamame, cufame, lolame. Waaqayyo gooftaan maccaa waan haaraa hojjetee si gammachiisa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kutaa kana gaafa ilaaltan isin ajaa'iba. Gochaa Waaqayyoof deebii atattamaa, gammachuu irraa hafa. Yeroo sabichi immoo dhiyeessu argina. Gammachuu irraa hafa. Deebii atattamaa, deebii atattamaa, deebii atattamaa, deebii gammachuu, joyful response. Gammachuudhaan deebii laatu. Maaliif? Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo, irraa hafaa ta'e. Maaltu ta'e? Akkas jedha, yommus nuyi kolfa duwwaa taane. Abeet abeet abeet, kolfa duwwaa taane. Hin machoofne kolfaan, hin kolfine, hin gaggabne. Maal jennaan? Boojuu gale. Isa sarbame dhufe, saamamuu jalaa deebi'an. So irraa hafaa. Biyya lafaa keessatti immoo, biyya lafaa biratti immoo, biyya lafaaf akkas jedhan, dhugaa ba'uu namootaatu waa'ee keenyaaf ta'e. Namootatu waa'ee keenya isa Waaqayyo nuu godhe, isa Waaqayyo nu hojjete addunyaatti hime. Akkas jedha lakkoofsa itti fuunee gaafa laallu, kolfa duwwaa taane jedheeti arrabni keenya sagalee gammachuu guddisee dhageessise. Saba lafarraa keessatti immoo Waaqayyo waan guddaa isaaniif hojjete argisiise jedhamee hin dubbatama. Saba lafarraatu wal harkaa fuudhee haasaa jalqabe. Kaleessa lafa keenyan beekan, kaleessa jireenya keenyan beekan. Amma garuu saba lafarraatu Waaqayyo waa godheeraaf. Maal akkamii? Waan guddaa, waan dinqisiisaa, waan ajaa'ibsiisaa. Maal ta'arree hin gammadan. Waaqayyo hojjetee gammachiisa, Waaqayyo hojjetee kofalchiisa. Kanaafan jedhee sagalee Waaqayyo dubbadha. Kanaaf akkeedha sagaleen Waaqayyoo Isaayyaas irratti yeroo baay'ee dubbii kana dubbisuun natti tolanaan 25 macaafa raajii Isaayyaas 25 lakkoofsa 9 gubbaadha. Sagalee Waaqayyoo sagalee akkas jedhu argina. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yommus isaan jedha, ilaa inni Waaqayyo keenya, inni nuyi nu fayyisa jennee eeggachaa turre isa, inni nuyi amanannes isa. Kottaa fayyisuu isaatti hin gammannaa, inni ilchinas hin jedhu jedha. Gararraa takkeedha. Waaqayyo du'a namarraa kaase, Waaqayyo dukkana namarraa kaase, hin balleesse iyyuu jedha.
lakkoofsa 8 raawwatee du'a hin balleessa. Waaqayyo gooftaan imimmaan ija nama hundumaatti naqa. Guutummaa biyya lafaa irratti arrabsamuu saba isaa irra ture irraa fageessa. Waaqayyo kana dubbateera. Waaqayyo maqaa badii maqaa irraan gadee kanatti hin beekne sirra kaa'e. Sarbamu, ukkaanfamu, abdii kutannaa sirraan fuudha. Hinduutu abdiin kendu, jireenyi kendu, afuurri kendu, amantiin kendu, afuura du'aan sirraa kaasa. Edda Waaqayyo akkas jedhan yoo sokottaan gammannaa. Waaqayyo dubbateera. Waaqayyo sagalee baaseera. Waaqayyo biraa dubbiin dhufeera. Kottaan gammannaa. Kottaan ililchinaa. Kottaa haasaa xixinnoon haasofnu, haasaa galataa, haasaa ilillee, haasaa hamma Waaqayyoo ga'u. Waaqayyoon hojii isaa guddisu, maqaa isaa guddisu wal harkaa fuunee haasofna. Dhiisii haasaa gaddaa. Dhiisii oduu irraan gadee. Dhiisii haasaa waa hin baafne. Waaqayyo gooftaan maccaa gara keetti goreera hojjetee si gammachiisa. Kottaan gammannaa Waaqayyotti. Kottaan ililchinaa Waaqayyotti. Kottaa ililchaa baanaa. Kottaa marfachaa baanaa. Kottaa diina keenya irratti, seexana irratti, biyya lafaa irratti ulfina Waaqayyo mul'isaa baanaa. Gaddaan baanu. Waaqayyo gooftaan maccaa hojjetee si gammachiisa. Inni hojii kee hojjetu Waaqayyo teessoo isaa irra jira. Firoota koo egaa isin ajaa'iba. Faarfannaatu gammachuuti jijjiirame. Faarfannaa bara boo'ichaa, weedduu bara boo'ichaatu galatatti jijjiirame. Akkas jedha sagalee Waaqayyo iddoo dubbifne sanarraa. Waaqayyo waan guddaa nu hojjetee argisiise. Nuyi warra gammachuu taane. Nuuf Waaqayyo hojjeteera. Nuuf Waaqayyo dhaabateera. Nuuf Waaqayyo faradeera. Nuuf Waaqayyo loleera. Qabna kan nu dubbatu. Qabna kan nu aadu. Qabna kan nu kadhatu. Qabna inni isa amananne Waaqayyo keenya. Inni sin buusu sin gatuedha. Jennaan si bariisiseen gammachuutti si baasa. Galatatti si baasa. Waaqayyo gooftaan maccaa Waaqayyo isa waan guddaa hojjetudha. Hojjetee argisiisudha. Hojjedheen si argisiisudha Waaqayyo. Bara kana boodaa saba ko namni dhagaa jirtan hojii Waaqayyo argaa. Dinqii Waaqayyo argaa. Mana kee keetti. Haa hojjetu Waaqayyo iddoo aarsaa keenyatti waan haaraa. Haa hojjetu Waaqayyo waldaa keenya keetti. Haa hojjetu Waaqayyo gaa'ila keenya keetti. Haa hojjetu Waaqayyo waajjira keenya keetti. Haa hojjetu Waaqayyo qilleensa keenya keetti. Amma Waaqayyo gooftaan maccaa hojjetee irree isaa nu argisiisu. Irree mo'ichaa, irree firdii qajeelaa, irree gumaa baasu, irree ijaa baasu kan qabu Waaqayyoodha. Waaqayyo akka gabaabaatti hojjedheen si gammachiisadha. Godheen si raajeffachiisadha. Akka hawwiteetti naftu, akka dheebotteetti naftu nan hojjedha. Nan galagala mana keetti araaraaf nagaa baadhe jedha. Abbaan gooftaa keenyaa sooressa. Ijoollee Israa'eliin boojuu deebisee hankeen dadhabu. Waaqni kakuu isa darbee kee ture kakuu sammaa keessa jira. Waaqni kaleessa ijoollee Israa'eliin boojuudhaa Gibxiidhaa baase anaaf siinis nu baasa. Gaara galataatti hin baata. Barri dhufu bara keeti. Yeroon dhufu yeroo keeti. Guyyaan dhufu guyyaa keeti. Harka qabaan keef geggeessaan kee Waaqayyoodha. Waaqayyoo hunduma keenya wajjina ta'u. Sadhageenya Waaqa nuuf eebbisu. Hin kadhanna. Abbaa sin kadhadha ganama kana. Nan hojjedheette. Hojjedheen si argisiisa. Godheen si argisiisa. Dinqii waan ajaa'ibaa. Sin kofalchiisa. Gaddan sirraa kaasa. Du'an sirraa kaasa. Kisaaraan sirraa kaasa. Gadadoon sirraa kaasa jette. Maqaa gooftaa Yesuusiin atakka sagalee kee hojjettamma sagalee kee keessa godhiin argisiisi. Mana kanaaf gammachuu na ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namni kun nagadee buufate, qotee galfate, baratee milkaa'ee, hojjetee galma ga'ee, deemee nagaan galee, gaa'ila godhatee, sanyii ija godhatee, Waaqayyo gooftaa maccaa banaa Waaqayyo samii kee argee namni kun kan gammadee haa ta'u. Duumessa ulfina argee, humna ayyaana kee argee, maqaa Yesuusiin namni kun kan gammadee haa ta'u. Sin kadhadhaa na dhaga'i Waaqayyo. Nama kanarraa kisaaraa na ka'u. Nama kanarraa du'i haa ka'u. Nama kanarraa boo'ichi haa ka'u. Nama kanarraa boquunsaa lafa ilaaluun irraa haa ka'u. Ol qabi. Gammachiisi. Kofalchiisi. Hir'uu nama kanaa guuti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin boo'in jette Yohaannisiin. Hin boo'in
ittiin jette ergamaa kee ergite maaliif jennaan hidda Daawit keessaa inni kee leencichuudha mo'eera yeroon ol jedhu karaa gaaffii koo dhaabateen arge jedhe maqaa Yesuusiin karaa gaaffii nama kanaa dhaabadhu si haa argitu dhaabadhu si haa argu maqaa Yesuusiin deebii laadhuuf furmaata laadhuuf gargaari namoota gaa si waammatanii si amanatanii si dhaga'anii imala jalqaban kana waajjira dhaquudhaaf kutaa biyyaa dhaquudhaaf biyya ambaa dhaquudhaaf waan addaa garaan imala jalqaban kana ya irree Waaqayyo wajjin ta'i ya geggeessaa Waaqayyo wajjin ta'i nama nana maqaa gooftaa Yesuusiin karaan siif haa qajeelu daandiin siif haa qajeelu milkaa'i hamaan sin argatin lafa Waaqayyo siin jedhe ga'i irraa faalakkaa'i gooftaa diina isaa nama kana dura waan kaaftee galatatti baaftuuf si haa galatu mani nama kanaa eebba gammachuu kolfaa waan guuteef ulfaadhu mana kana eebbisi hojjetoota qe'ee kanaas eebbisi hunduma keenya eebbisi qilleensa keenya minaan keenya bishaan keenya yaa Waaqayyo nuu eebbisi biyya keenya nuu eebbisi nagaa faraaraan nu geggeessi mootummaa keetti nu yaadadhu nuuf dhagaysi kadhannaa maqaa Fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa boojuu deebisuun ameen. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu sagalee dhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu eebba Waaqayyo fudhanna. Garaa keessaniif yaada keessan gara Waaqayyotti ol fudhadhaa eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramu. Waaqayyo nagaa isaa isiniif haa kennu karaa hundumaa ba'uuf galuutti isinii wajjin ta'ee dura deemaa keessan isiniif haa ta'u. Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko ameen. Waaqayyotti kan jaallatamtan qulqullootaa Waaqayyo hojjetee nu gammachiisa akkasuma isiniif ta'eera. As istuudiyoo kana keessaa hojii Waaqayyo kan hojjetu buleessa koo Abdii Shibbiruutiin Waaqayyo si haa eebbisu milkaa'i jechaa guyyaa gaarii Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u.